barbaachisu kana warra hin feene jira. Geemti ijaaramee irratti deemaa jira. Aslii kun dhugaa nama jechuun dhugaa dubbachuun wannidha. Dhugaallee yoo argitu ammallee garaa si nyaatti. Aslii akka dhugaa isaa nama badhee jiru fuudhanii namni jechuun maallaqa harkaan nama kenneyyuu akkasitti lolee giddiin nama gaafatu yaani humnaan akka humnaatti hin lola kiyyaan akka nama maallaqa wayii harkaan fuudhanii itti kenneyyuu naa kenni jedhee gaafata malee akkasitti harqee maaliin akka waan qaaman si kennee fudhachuu hin danda'u. Qabeenyuma keetti yoo taate namni kabajaa fi maslahaan fudhata malee namni akkasii waan giddiin fudhatu hin qabu. Dhugaa dubbachuu fi tiimii ijaaratanii harree udaanisiitiin guban jedhan ijoollee kennan ijoollee isaaniitiin fidanii arrabsiisan malee asliin bakka kanatti amma yoo maallaqa deengaddaa ta'e ustaaza fide risiitii ustaadaa isinii maxxansa jedheen hanga tokko waan kana mindaa wayii namni namaan kaffalu namummaaf namni nama gargaara akka namaatti bakka bu'eef akka namaatti gargaarame waan hundaa ummata kana fahamsiise. Aslii makana badaa gochuuf aslii kana jibbisiisuu fi isa aarsanii waan hin taane achi keessatti haadha isaatiin arrabsuu maratti ture. Arrabsanii waan badaa akka inni afaan isaatii bayu akka inni hawaasa biratti jibbamu gochuutu waan akkanaa kana hojjechuu jira. Kun shira malee dhugaan yoo jiraatte dhugaa akkasiisanii miti. Dhugaa namni gattaa'e akka asliitu irra nama maallaqa irraa bade fakkaata. Asliitu yoo arrabsanillee tasgabbaa'ee dhugaa jirtu kakatee haadha isaatiin kakatee itti himaa ture. Garuu waan kana akkanatti dharaan namarra duduun maaliif barbaada? Wanni kun waan baay'ee takka nama wanni godhaati. Kaammoo waa'ee kutaa akkasii wal arrabsuun maali? Kaafarsooma afarsoon guyyaarraa nama arrabsaa oolti. Kasaanii kutaa kana nama arrabsitanii maali? Kun waan biraati. Kanaa osoo hin taane dhimma aslii kana jala deemtanii osoo akkanatti illee marazaachaa dha'uu fi dhabdanii jechuun barbaade. Galatoon. Abbaan dabaree itti fufaa. Laala jara kenna haqni rabbiillee yeroo tokko na jedhaa jettiifi nuti asliidhaaf dubbatuuf yoo osoo hin taane bakka dhugaa jirtu dubbanna. Gaafa gargaarsa Harargeellee maal jedhee dubbatee ilmi ani maallaqa ittiin erge sun ilma Harargeeti dhaqaati dawwala gaafadha. 70,000 meeqa 75 immoo 70 meeqa maallaqa kiyya ka uummanni walitti guure malee birrii 70,000 wayi kiyya dabalee in kafalleefiyyuu jedhe laa mucaadha. In kafalleefiyyuu ganaa kafalaafiti deema mucaa dawwalaa gaafadhaayi jedhee dubbate yaaki. Isin jibbitaniif namni aslii jibbuun jiru nuti aslii hin jibbinu. Sini galaa miti. Kutaa tokko yookiin gargaarsa keessa hafuu danda'a malee kutaa biraa gargaarsisuu danda'a. Arrallee borillee aslii waliin dhaabataa jirra. Warroonni viidiyoo maqaa dhawuu illee hin barbaadu. Yeroo haasoytanillee waan haasoytan laallataa haasaya. Asliin waa ta'ee aslii waan tokko ta'ee viidiyoon arra isin dubbatta sun akkasitti jira. Wal guurree biyya kana keessa wal galchina malee namni as waliin taa'u hin jiru. Laal ka waggaa meeqa jechuu afarsoo fi usmiyyee nama arrabsu arraa miti namni nama erguu miti. Afarsoo namni hin ergu ofii gadi ba'ee nama arrabsa. Abbaa barbaade arrabsaa turellee. Asli makanallee arrabsaa ture. Sigalee nama asliin afarsoo deemi yookiin usmiyyee deemi keessa nama arrabsi jedhee nama erguu miti. Senegalaa miti waan viidiyoo waraabamee gadhiifame maal jedhee akka asliin nama sagaleedhaan deemati nama arrabsa jedhee ijoollee tana ergee ammoo deebisanii jechuun aslii hiisisuuf irratti dalayneedhee dubbate maqaallee viidiyoon illee nu bira jira kinoo agartanii jirtanillee. Senegalaa miti jibbaan kana muluu waan waggaa meeqa waggaa 2-3 dura haati aslii fi namni asli nama wal dhabeef jecha sanii waliif fidanii asliitti kisiibanna asli akkana goona waliin biyya kanan teennu biyya wal galchina maali jechoota bakka kana muluu ga'e ilaala. Jibbaa bakka kana muluu ga'e. Teenna kolkoloonni jechuu bakka dhugaa dhiistee bakka na argaa bakka namni 1,000 na laalaaf 900 na laalaaf namni 500 na laalaaf jala deemti. Obboleeyyan tiyya yooma akkasillee ta'e waan ofii abbaatu jabeeffataa jedhe. Namni asliirra natti aanu hin jiru isinitti himaati. Si galaa miti. Abbaa feete samii seenuu dandeetta nan galchuu ana. Akka haati isaa amrii jalaa taate irraa mucaan kun rabbiin isii araaramu haadha isaa na dhiisa
nadhiisa malee mucaan kun gabbayee nama arrabsaa hin jiru wallaahi billaa nagaraa na nyaata nadhiisa jedha bara ammoo gadi bayee muka isinitti naquu danda'a mucaan kun isini galaa miti garuu isin kadhataa jira nadhiisa maa nadhiisi hin beeytanu kutaa bakka barbaadanitti gargaaradhaa deemati garuu eega inni nadhiisa jedheeti ragaa isinii fidee haadha isaatiin isini kakate ilmoo isaatiin isini kakate maal haa godhu of ajjeesa kana caalaa akka inni of ajjeesu barbaaddan himeen dubbadha. Namni miidiyaa kanarraa aslii balleessuu hin dandeettu ofii badda malee nuti ammoo hin jibbinu arrallee borillee kan gargaaru asliidha. Itti fufi yaasiin. Laali wanni takka beekuun namarra jiru asli onnee fi makiin dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ijoollee akka kabaju Oromoon kutaa 11 kabaju gargaarsi isaan godhanii lamumaa beeku. Gargaarsi tokko zarii jaarraa abbaa gadaati. Gargaarsi tokko waaqoo guutuuti jechuudha. Kana jechuun maali? Arsii fi Harar. Rakkoo guddaan jiru yeroo hedduu itti agarru nama lamaan ka wal qabatee wal jabeessee wal bira dhaabatee ummata keenya gargaara. Nuumaan dubbatiin isii ka waggaa hagamii si gargaarta. Waggaa hagamii manuma mubaarak musammatti gargaarsi guuramaa turre dhiiroo. Amma jarri lamaantu wal qabattee wal bira dhaabattee mee Oromoo gargaarra jechuudhaan eega sochoote maaliif kun balaan kana maraa dhufeeyyuu mana kiyyatti haa godhamu waan haga bagarre dhiiroo. Piliis dhiisaa jara lamaan wanni isaa wal fuudhanillee jiru maqaballeessillee dhiisaa obbolummaaf dhalootaan wal qabatanii ummata ofii gargaaraa jiran. Oromoon gara sirraa deebitee garana dhufte. Hin dadhabde kaa. Kanaafuu wanni isin argitanii deebitanii amma olola gugurdaa irratti ooftanii akkuma hani hin jette asli onne miskiin makiin miskiin shiniggii takkallee nyaatu annama amanee kitaaba qabadhee kakachuu danda'u. Ijoolleen tun lamaanuu shiniggii takka nyaatu wanni isin godhaa jirtanii ta'e namuma ofii bira dhaabattu namuma isaanii gargaaruu kanuma godhaa jirti malee waan biraatti. Wanni dhugaa rabbii dubbachuudhaaf irraa gabbu'a ummata kana. Salaamu alaikum yaasin dhufaa wajji. Hundi keessanuu baga jiraatanii. Amma dubbiin akkuma hundi keessanuu hin agartanillee hin hubattanillee jedhee yaada. Dubbiin dubbii mallaqa uummataa uummanni malleen uummataa nyaatamuu yookaan mootuu malleen uummata san bira gahuu dhabuu miti. Dubbiin dubbii anatu sii beekaa nama kana balleessuu namni kun na caaluu hin qabu nama kana ofirratti gadi qabee waa itti hidhee tushaa itti hidhee masakee deemanidha malee dubbiin dubbii mallaqaatti miti jechuudha. Kanaaf ragaan guddaan waa'ee dhimma mucaa har'aa mana ijoollee itti seenee aslii mallaqa kiyya na jalaa nyaatee jedhee dubbatuun kun ragaa guddaa obboleen kiyya. Mucaa sadanii hiyyaadha gaafa malleen sun guuramuuf yeroo inni asliidhaaf barreessee malleen inaaf guurame na bira hin geenne inni aslii wajjiin mucaan kun wallahi karabba argaanii asliin saahiba kiyya waan ta'eef miti aslii wajjiin ture sagaleen kiyya dhagamame. Mallaqa har'aa dooraala dhibba mallaqa har'aa 45 nagee jedhu kana dhiguu akkate riisitii san akkamitti asliin itti argameetu uummata keenya. Asliin riisitii san keessaa erge mucaan kuni 45 san aslii ergamee fi aslii wakkate. Eegasii deemee asliin ijoollee yeroo sawwaadaa galteef keessan dhaqee gaafatee riisitii aslii bira gahee asliin eegasii abboo malleen si ergame hagana ka achirraa hafe uummata waadaa sii gale siif gaafadha. Indagayamaa kanaafi amma uummata keenya waan jechuu barbaadu ani maa inni walumaa galatti gabaabsatumaan qalbeessa hin beekan nama biyya kana jiru dhugaa mallaqa uummata Harargee kanallee eessa akka jiru eessa akka ga'e wani wajjin haasee jedhee yaada qalbeessan sirriitti wal beekan asli wajjin nama biyya kana jiru nama uummata malleen sun guurameef keessaa nama tokko dubbiin amma dubbii mallaqa hawaasa nyaatamuu miti dubbii biraati sinii galee duula biraatti gaggeeffamaa jira. Ummanni qulqulluun jala kana aslii hattuu ebaluu hattuu warri deeggaralleen mormalleen dhugaa jiru hubatee osoo deeggaree bareeda. Kan deeggarus dhugaa jiru baratee hubatee yoo deeggare yoo morme akkasi gaarii. Cal jenneetumaan akkuma horii waa wayii jala fiigoo osoo hin taanetti wanti kun maaliif ta'e? Asliin gowwaadhaa akkamitti osoo yeroo ammaa keessattuyyuu
keessattuu yoo jechuudha yeroo akkanatti malleen uummata walloo dheengadda keetti miidiyaa gubbaatti gabbaamee herreegame asli as deebi'ee har'a borontummaa sadii uummata mallaqa uummata harargee nyaata yaa uummata kuni qofti namaa galuu danda'uu qaba jechuudha. Kana hunda gowwaa miti innis immoo nama haqa namaa nyaatu. Kan kana kayruuf immoo saahiba kiyya waan ta'eef waan isa beekuuf miti obboleeyyan kiyya waan argeef sii galee nama kana waan wajji nyaadhee dhugeef qofa osoo hin taanetti itti dhiyaadhee waan beekuuf ani mallaqa kana asliin ciqiciqii hin barbaanne malee yaa'ii hin barbaanne malee yoo barbaade inni mallaqa koyinii tiktokii isaa irratti guurame kamakii irratti guurame eessa ergee eessarraa akka malleen yaa ergame fidee isiitti himuu danda'a. Anamma osoo barbaade asliin iccitii san baasuu hin barbaadu ta'a ani garuu osoo barbaade isiitti himuu danda'a. Malleen kun eessan akka uummata san bira gahe waan aslii wal qabatu tokkollee hin qabu jechuudha. Irratti guurame asliin bakka jedhametti bakka uummanni bakka buufatame sun agartanii bakka warri biyyaa bakka buufatanitti nu ergamee fi biyyatti galee jechuudha malleen. As deebi'anii malleen ka koyiniitii miti ka nyaatamee mallaqa zeelii fi kaashaappii irratti guurame maal jedhama jechuudha. Mallaqa kaashaappii fi zeelii irratti guurame irratti hin guuramne obboleeyyan kiyya. Fakkeenyaaf ka gaafa uummata shirkaa iluu biratti guurame akkasii jira hundi keessumaa argaa jirtanii yeroo sana asli iluun seenee zeelii irratti kaashaappii irratti mallee naganaa nagee wayita jedhee gabaasa kennaa ture hundi kenna dhagaa turre jechuudha. Ka uummata hararillee asli biratti hin guuramne warra Ameerikaa jirutti guurame. Hagam akka ta'e hisaaba isaa isaantu beekaa jechuudha. Erganiif erguu dhabuu aslii fi jarab beeka malee waan aslii galchu tokko illee jiru jechuudha mallaqa sana isinii galee. Kanaafi Tamam wasi gaafadhu handeeffama wajjin tamam. Assalamu alaikum. No. Tamam wasi gaafadhu. Osoo fitatiin koo himee daqiiqaa takka. Ilaa anka gaafisi gaafadhu. Asliin yaa'iin barbaaduu fi waan kana argisiisuu dhabee ka jennu. Fakkeenyaaf asliin eega mallaqa uummata argee kana ofirraa ergeemi. Eegee erge wayitee tokko namni itti mallaqa ergu reesitiin nama ga'a. Asliin reesitii san maxxansee yoo barbaadan abbaa barbaadan haa gaafatanii. Inoo reesitiin ergeef kana jedhee maatti maxxansanii asliin fakkeenyaaf yaa'ii biraa haga yaa'ii uummata kana wajjin godhanii reesitiin ergame sun yoo jiraate reesitiin san fuudhanii kinoo reesitiin ergame kana dhaqa mallaqa keessan bakka itti ergame kun laalla gaafadha maal jedhe. Dhaga'i guyyaa shanii laxxafame bar guyyaa shanii risiitiin guyyaa shanii laxxafame dhas ilaali feesbuuka jala maal taate silaati. Afarsa qoy anasitti ma firiyya king geettu kun afarsa hin deebisa. Risiitii amma ka jedhamaa jiru asliin ifan afaan mubaarikirraa ka dhagaye jechuudha. Ani mubaarikillee saahiba kiyyeen beeka. Ka jarri jedhaa jiran maa inni akka an agarsiisetti keessa seenee haa agarsiisu. Akka an godhe haa godhuudha malee bar mallayni eessa dhaqee miti galee. Risiitii asliin maxxanse. Mubaarak asliin mallaqa nyaate risiitii san maxxansuu hin danda'u risiitii san hin qabu jedhee asliin mallaqa nyaate jedhee arrabsaa ture. Hayyee asliin eega mallaqa nyaate mubaarakii kana hunda qabee ofirraan dhooqu eega mallaqa kana risiitii kana maxxanse maal gochuuf arrabsiisa hayyee asliin maaniyyuu maa sodaattu ta'a akkas. Waa'ee asliin waa'ee isa san dhiisi waa'ee hudhan qabee ofirraa dhoogu maali waan jedhu san dhiisi eenyutu hudha qabee ofirraa dhoogame wanti hundinuyyuu namni amma waa'ee miidiyaa isaa jirra malee waa'ee realitti lafaa dubbataa jiru siigalee biyya kana keessatti asli abbaan fedhaa godhuu hin danda'u mubaarikiin abbaan fedhaa tokko eega mallaqa maxxansilaal eega mallaqa san uummata biraan ga'uu isaa maxxanseetiin hin jedhe namni tokko maqaa kee yoo kaase tamaa mata ofirraa dhooguu dandeetta bara eega waan sirra guurame san fuutee hawaas biraan geette nam tokko gaafa maqaa kee kaasu abbaa barbaadde ofirraa dhooguu dandeetta wal bira jettan waan ta'e. Firii na dhagaye atama kana gaafataa jirtu asliin risiitii maxxansuu darbee sheeticha malleen irratti ergame fidee liivii asosiisuu isaan beektu. La liivii dhageeffadhee jira jarri immoo ka jedhan laal ka yeroo ka mubaarak fayyadamaa ture jecha mubaarak amma fayyadamaa ture risiitii san hin qabu risiitii miliyoona 3.7 1,700 irra galtu sun hin jirtu jedhanii bara. Sawwaan inni fayyadameef dhaqiisa gaafadhu garuu mootu mallayni kun miliyoonni 3,000 fi maalii asiin jedhu kun dhugaan galuu Aiteri Facebook asli Allah wande tamakin share go te daun dandessa even sheeticho ita galateeffatu asli qofa hin galateeffateef asli maki oro mubarak wahillan jara guutuu jedhee maqaa yaame wahillan jedhee nama hunda warra kennes warra hirmaachises warra taa'ee guyyaa sana jala kana ture sun isaanii du'aa'ee godhee fi sheeti mallee nagaa na bira gahee asli garee TikTok irraa haguuramee jira. Dubbichi eegarisiitiin galteetiin hin jette eegarisiitii maxxanseetiin hin jedhe dhimmi dhimma biraati. Risiitiin suni risiitiin miliyoona 3.7 irra guuramtu sun maxxanfamtee jennaan dhimmichi dhimma biraati yoo akkas taate. Dhagayeesiin jedhe hin dhageenye malee amma ka jedhamaa jiru obboleewwan kiyya mallee ni nyaatame jedhamaa jiru. Firiyyee bari ji'a kana keessaa yoo miti ji'a duraan dhume guyyaa shanii ji'a duraan dhume san guyyaa shanii laxxafame bar risiitiin hateessarta.
Guyyaatti baatii duraanii. Afarta dhaqe firii dhaqe amma dhimmi deemaa jiru bare dhimma maallaqa kooyinii tiktok irratti bu'ee osoo hin taane maallaqa zeeleef kaashaatti guutamee nyaatamee jira sun immoo asli